Booranni jila goroo gadooma waggoota 8 keessatti Odaa-Buluun Waaqa kadhatee ittiin deebanu. Falaasama jireenyaa kanaan Booranni sirna gadaa keessatti gadaa quufaa lafaa haraaf eelaa gabbina hormaataa bultuma roobaa namaa nagaya Booranni Waaqa kadhachaa dhalaa dhalcha itti fufsiisaa siin ga'e. Kanaaf Oromoon Booranaa bakka jiraatu goroo godaanee ardaa jilaa qubate kan inni Odaa-Buluu jedhu abbaan gadaa Booranaa Guyyoo Gobbaa. Odaa tan ilmee qaban, intal qaban, dhiir qaban, dubri qaban, uwwu qaban, jaarsi qaban cufaliin bulan jechuudha. Eebbisanaan bulanii duuba kaayoo milkii irraa argatanii sa'iin horaa namiin horaa kaayoon isaa adda godhisan. Ardaa jilaa qubatettis galma Odaa ayyaana 27 ijaarame. Tagadoomii ooyyuu gadaa obbaafata abbaan gadaa itti dhaaba kana jecha. Kun ammoo keessaa waan adda ta'eef bulti 27 ta'am goodaniin tanaanuu adda taasanu tanaanuu beektan. Akka Booranii gadooman bulu tolfate akkuma kan seenaa biyyaati tanaaf adda ta'uu danda'eera. Yaa'a abbootii Gadaa Booranaa harboora hawwatuu fi konnitu guyyoota 27 darbanii fi bakka qubatanii godaananii Odaa bulaa jiranii guyyoota 27 mootuu walirraa jitiin haala kanaan galmi Odaa bakka abbootiin Gadaa kunneen qubatanitti ijaaramaadha ture. Guyyaa irraa jechuunis ayyaana 27ffaa kanarratti guyyaa 27ffaa irratti galmi Odaa abbaa Gadaa afaan godamee xumurameera. Galgala kana abbootiin Gadaa kunneen bakka ardaa jilaa qubatanii hundarraa ammoo godaananiitiyyuu Odaa bulanii gara ardaa kanatti deebi'uu jechuudha. Erga guyyaa galmi afaan godamee xumurameen booda Yaa'a abbootii Gadaa Booranaa ardaa jilaa qubatanitti Odaa-Buluun duratti sangaa Odaa xumura jila kanaaf qophaa'e eebbifatanii qalanii. Urmaata bultumnu ufeen Odaa nu tolchu warra Odaa nu tolchu warra kamiyyuu nu tolchu ardaa bu'u. Ayyee urmaata ayyee bultuma sangaan Odaa kunis waggoota 12 dura abbaa Gadaan obbaatii jila kanaatiif kan qophaa'e. Obbaatii jila Odaa-Buluun duratti kan qalamuuf abbootiin Gadaa Booranaa jala bultii baallii gadaa kennuuf qophaa'uu isaanii kan mul'isu. Jiltiitti aansee jaarsa galma Odaa keessa bulanii jila qajeelchaniif uffata aadaa baddoo uwwisuun raawwatama. Jiltii aadaa hundi wal duraa duubaan haala kanaan xumuramee duubatti ammoo bokkuu dursaa abbaa Gadaa fi qajeelchaa jilaa ta'een yaa'atu lallabama. Yaa'a lallabameenis warri dhiiraa hundi faayaalee aadaa baddoo uffatanii bokkuu hidhatanii ciiccoo fi daannisa maxxaarrii liichoo harkatti qabatanii halkan gara Odaa bulaniitti sirriiquun duratti magalata moonaa loonii biratti hafuufuun wal ga'anii. Yooyyoo muudaa jedhu dhaachaa halkan gara Odaa bulaniitti sirriiqu. Yaa'a abbootii Gadaa harboora hawwatuu fi konnitu guyyoota 27 darbanii fi Odaa bulaa turanii galmi Odaas ijaaramaadha ture. Akkuma guyyaa laallee abbootiin Gadaa kunneen galmi isaanii godamee afaan godamee kan xumuramedha. Amma galgala kana Yaa'a abbootii Gadaa harboora hawwatuu fi konnitu gara Odaa bulanitti kan godaanaa jirani. Yaa'a abbootii Gadaa Booranaa kunneenis bakka Odaa bulan kanatti eebbifachaa waaqa kadhachaa akka bulanii waajjira aadaa fi turizimii godina Booranaatti qorataan seenaaf aadaa abjaatanii diidaa dubbatanii. Yamma deeman uumamma Odaa bullee nusaanamaan bullee kopheen nu gallatti moonaan nu gallatti jedhanii waa kadhatan yookaan eebbifatan kana kanum dhaachaa bulan waan dhibiin sirni taphatan hin sirban. Adulaan kuusaa fuulduratti bulchiinsa sirna gadaan uummata balchuuf filataman ammoo akkaatuma aadaan karri moonaa loonii banaa waan buluu fi adulaan kuusaa kunneen hanga abbootiin Gadaa Odaa bulanii deebi'anitti karra moonaa akka eeganii himanii. Gisee warri alaa abbaammanu harcumne bullaa gisee warri achi deebi warri magaalaa tafuufa yeroo sun tunummaa akka warri hartaanii duudu harduri cumtaan gadhiifnee fi dura gorree warri galaa nam harisaanii heebullaa jechuudha. Yaa'a abbootii Gadaa Booranaa kunneenis bakka Odaa bulan kanatti namaasaa manaamaati guddinaaf badhaadhina biyyaa akkasumas nagaa roobaaf kan jireenyaaf waaqa kadhatanii nagaan Odaa bulanii deebi'uu isaanii abbaan Gadaa Guyyoo Gobbaa dubbatu. Kaffaltii ka gaayoo ka guddina ka badhaadhina ka jireenya ka bulfateetini nama ka duranaallee beennin cufa gaayoo bulullee waaqni tolchinnenne
eebbifannaan galle. Bari erga odaa bulanii deebi'aniinis moonaa loonii keessatti dagaagaan jaarsa kosii kan qalamu yoo ta'u buttee ayyaana 27 aannan itti dhibaafachaa turanirraa yaa'a abbootii gadaa hundi okoleen fudhachuun hormaataa bultummaa loonii akka baay'atuuf loowwan isaanii muudanii. Haaluma kanaan yaa'a abbootii gadaa kunneenis jaarsa kosii fi abbootii gadaarraa eebba fudhachuu fi maxxarrii qalloo waayyuu meedhicha dagaagaa ijaarsa kosiif qalameerraa qooddachuun jilli odaa buluu obba'ee. Gabaasaa dhaabbata raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaatiif qindaa'e Taarraqanii Koorsaa godina Booranaa Ardaa Jilaa Areeroo.